Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaa kanatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomee fi kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Sagalee kana kan dhaggeeffattan maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa kan jirtan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadha. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuu nama uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samiirratti afaan qulqulloota argamoo isaatiin afaan qulqulloota abboota keenyaa falmoota keenyaa jedhu hundumaan galateeffamuu nubattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota argamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa falmoolii keenya hunduma isaaniidhaafis akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenya qo'annaa kitaaba qulqulluudhaan boqonnaa afuraffaa kitaabilee kakuu haaraadhaa barachaa kan jirru. Barumsa kanaan kutaa darbe kutaa 14ffaadhaan obbolaawwan barattan akkuma yaadattan ergaa qulqullicha Phaawulos gara saboota Qorontositti kan inni erge kan lammaffaa ture kan ilaalle. Walumaa galatti qulqulluun Phaawulos gara Qorontositti ergaa si'a lama kan inni erge kan jalqabaa irratti saboonni Qorontos cubbuuwwan adda addaadhaan baay'ee kufanii waan turaniidhaafidha. Qabxiin inni guddaan dhimma kana barreessuu kan barbaachise. Sana booda immoo ergaa inni barreesseen baay'ooliin isaanii gara gaabbiitti deebi'uu isaanii waanta dhaga'eedhaaf isaanii fi galatoodhaa fi jajjabina. Akkasuma warreen gaabbiin galiin jedhaniif immoo gara gaabbiitti akka isaan deebi'aniidhaaf irra deebi'ee ergaa lammaffaadhaaf akka inni barreessedha kan baranne jechuudha. Guyyaa irraa kanas sumatti fuudhaan kutaa 15ffaadhaan ergaa qulqullicha Phaawulos gara saboota Galaatiyaatti kan inni erge kan barannudha kan ta'u jechuudha. Walumaa galatti hangammaatti barannee kan jiru ergaawwan qulqulluu Phaawulos ergaa sadiidha. Kan jalqabaa gara Roomaatti kan inni erge, kan lammaffaa gara Qorontos kan erge kan jalqabaa, kan sadaffaa immoo gara Qorontos kan erge kan lammaffaati. Ergaa qulqulluu Phaawulos kan afuraffaa kan ta'uudhaaf tartiiba kitaaba qulqulluu kaa'ameedhaan kan jiru kan itti aanu gara saboota Galaatiyaatti kan inni ergedha jechuudha. Kanaafuu guyyaa irraa kana barannaa Waaqayyoo akkuma yeroowwan darbanii har'as nu gidduutti argamuun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Ergaa qulqulluu Phaawulos gara saboota Galaatiyaatti kan erge yeroo jennu ingirii Galaatiyaan kutaalee biyya Eeshiyaa xiqqoo keessa jedhamanii warreen waamaa turan keessaatu kan argamtudha. Keessumattuu biyya Turkiidha. Biyya Turkii guyyaa irraa magaalaa Turkii guddittii kan taate naannoo Ankaaraatti kan argamtudha. Galaatiyaan durii jechuudha. Guyyaa irraa jechoota kan argannu amma Galaatiyaa kan jennu kana dabarree Qorontos kan jennuudhaaf gara hundaattis kan barannu isaan kun guyyaa irraa hin jiran. Jijjiiramanii jechuudha. Roomaadha Benegaachillaa Roomaan yeroo sanatti akka biyyaatti malee akka katamaatti miti yeroo sanatti jechuudha. Bittaa Roomaa gaafa jedhamu Roomaan akka biyyaatti biyyoota isheen bittudha. Guyyaa irraa garuu Roomaa kan jedhamtu yaa magaalaa Xaaliyaan akka ta'e ilaale dabarreerra. Isaan kana garuu hin argannu jechuu barbaadeetuni. Ergaan kun egaa saboota magaalaa kana keessa jiraataniidhaaf kan barreeffame jechuudha salphaadhumatti. Guyyaa har'aa magaalaa Turkii Ankaaraa naannootti kan argaman saboota kanaaf kan barreeffamedha. Ergaan kun naannoo bara 48 hanga 50 gidduutti akka barreeffame ni amanama. Dhaloota Kiristoosiin booda jechuudha. Kan inni barreeffame Anxookiyaatti qulqullicha Phaawulosii yommuu ta'u gara Galaatiyaatti kan geesse immoo barataasaa kan ture Tiitoodha. Tiitootu geesseefi jechuudha. Ergichi waa'ee bilisummaa dhala namaa gooftaan keenyaa fayyisaan keenyaa Iyyasuus Kiristoos galanni isaaf haa ta'uti. Dubbii fayyinaanni dhalachuu isaarraa kaasee hanga fannifamuu isaatti raawwateedhaan dhalli namaa bilisa ba'uu isaa waanta agarsiisuudhaaf akkamitti akka dhalli namaa bilisa ba'e waanta ibsuudhaaf maal jedhama? Ergaa bilisummaa jedhamee maqaa kanaa illee ni waamama jechuudha. Akka seensaatti waa'ee ergaa Galaatiyaa kana jechuu ni dandeenya. Gara ergichaatti gaafa deebinu ergichi maaliif barreeffame kan jedhu kaayyoowwan isaa haa ilaallu. Qulqulluun Phaawulos ergaa kana gara saboota kanaatti erguun maaliif barbaachise kan jedhu kaayyoowwan sadii qaba. Sadan isaa garuu barumsuma Yihuudootaa duukaa kan wal qabatudha. Kan jalqabaa waa'ee aadaaf barsiifataa barsoonni Yihuudootaa barsiisaa turan irraa akka of eeggataniifidha.
Yeroo sana baay'ee rakkisaa kan ture yaa'u bara hundumaa keessa jechuudha. Qormaanni mana kiristaanaa dhibee hin beeku. Dhibee hin beeku. Bara duukaa bu'oonni barsiisaniidhaaf qulqulluun Phaawulos bara isaan barsiisaa turan kana keessa jechuudha. Yihuudoonni baay'ee rakkisoo turan. Qulqulluun Phaawulos magaalaa tokko gaafa inni seenee amansiisu isaan immoo dudduubaan deebanii wanta biraa kan inni barsiiserraa wanta biraa itti barsiisu jechuudha. Innaa keessumattuu maalaa waa'ee aadaa isaanii, barsiifata isaanii. Barsiifata maalii? Aadaa wag kan jedhamu jechuudha. Harka dhiqannaa, guyyaa guyyaa kanatti gara Yerusaalem ba'uu. Kana yoo hin goone bakka fayyinni hin jiru jedhame amma kanaattidha kan isaan amantaa isaanii gadi buusanii yaadan jechuudha. Innaa qulqulluun Phaawulos Kiristoosiin fayyina arganii gaafa inni barsiisu isaan immoo lakkii kana miti kana gochuu qabdu jechuudhaan dudduubaan barsiisaa turannaa karaa akka isaan of eeggataniidhaafi. Kan lammaffaa immoo Yihuudoonni Phaawulos duuka bu'ootarraa malee gooftaarraa hin baranne jechaa waan turaniidhaaf inni duuka bu'aa hin jedhamu jechaa waan turaniidhaaf keessumattuu Phaawulos duuka bu'aa jedhamu isaaf hin ta'u jechaa waan turaniidhaaf kanallee isaan hubachiisuudhaafidha. Bargit qulqulluun Phaawulos waa'ee isaa barreessee ni ilaalla kaayyoo isaa irratti qabiyyee isaatti ni ilaalla. Isaan kaayyoon isaanii maalidhaa? Waa'ee Phaawulos miti. Phaawulos duuka bu'aa ta'uu isaanii waa tokko miti. Garuu maalidhaa? Kiristaanota kana keessa shakkii galchuudhaafidha. Dhuguma inni kan barsiisu kana eessaa fidee kan jedhu jechuudha. Kan barsiisu kana kun namarraa fidee dabarsaa jira malee inni dhuguma gooftaadhaan baranne kanaaf barumsaa sirrii miti. Kana kanas hin jalaa hambiseera jechuudhaan sammuu isaanii keessa shakkii adda addaa buusuudhaafidha kaayyoon isaanii jechuudha. Innaa qulqullichi Phaawulos dhimma kanaaf jecha kaayyoo ergaa kana isaaniif barreesseera. Kan sadaffaa immoo Yihuudoonni ammas maal jechaa turani? Dhagna qabachuun nama qulqulleessa. Phaawulos mataan isaa dhagna qabateera. Isin immoo qajeelummaa akkasii hin arganneedhaaf dhagna qabachuun hin fayyadu isiniin jedha. Isaan jechaa waan ta'eef qulqullichi Phaawulos kana isaan ibsuudhaaf jecha isaanii barreesseera. Egaan dhagna qabachuun nama qulqulleessachuudhaan kan amanan isaan Yihuudoota amma guyyaa addaatu tana. Namni mucummaa Waaqayyoo yookiin amantaa tokkotti kan dabalamu dhagna qabachuu qaba jechuudhaan barsiisu. Yaa'u kun seera Abrahaam irraa kan kenname dursee Waaqayyo Abrahaamiif kennaa sirrii mala. Dhagna qabachuun tureera seera uumamaa boqonnaa 17 Innaa qulqullichi Phaawulos immoo dhagna qabateera. Inni isiniin garuu akkasiin dhagna hin qabanne isin godha. Dhagna qabachuun daandii qulqullummaadha waan ta'eef jechuudha. Akkas jechuudhaan barsiisu. Daandii qulqullummaa kan ta'e dhagna qabachuun kakuu moofaattidha malee kakuu haaraatti hin jalqabas. Kakuu moofaatti nam tokko amantaa Waaqayyoo kanneen ijoollee Waaqayyoo kanneen jedhaman Israa'elitti dabalamuu yoo barbaade dhagna qabachuu qaba. Kan ammoo sun Waaqayyo seera kenne sirriidha. Fakkeenyummaa isaa fakkeenya cuubbaadha. Kakuu haaraatti cuubbaadhaan bakka bu'eedha kun. Innaa qulqullummaa Phaawulos mataa isaa dhagna qabateera jechuudhaan immoo isaan dogorsuu barbaadu. Sirrii mala qulqulluun Phaawulos dhagna qabateera. Inni garuu dhagna kan qabate ittiin fayyuudhaaf miti. Jechuun guyyaadhaa kan barsiisuun ittiin fayyuudhaaf miti. Dursee ofuma isaayyuu seenaa isaa yaa'u asumattis barreesseera. Darbees immoo dursinee kan baranne hojii duuka buutaa irratti ibsameera. Inni Yihuudoota keessaatu tiyyuu bakka guddaa kan qabu ture. Innaa isaan immoo sijjemmar gaafa fudhatan dhagna qabatu. Kanarraa kan ka'e dhagna qabate malee qulqulluun Phaawulos erga guddatee kiristaanummaa gooftaa keenyaadhaan waamee erga jalqabee booda kan dhagna qabate jiru. Isaan garuu kan mataa isaa akka shakkiitti akka isaan qabataniidhaaf gochaa jiru. Innaa ofiisaa dhagna qabateera isin immoo qabatiin isiniin jedha jechuudha. Dhagna qabachuun tokko faayidaa kan qabu isin qulqulluu Phaawulos dubbateera ofiisaa dhagna qabateera eeyyeen dhagna qabateera. Inni dhagna kan qabate kallattii sanaadhaan malee gara kiristaanummaatti gadi deebi'ee akka hin taane. Isaan garuu kan hundumaa walitti qabuudhaan jarreen kana kiristaanummaa keessaa baasuudhaaf akkasuma dadhabsuudhaaf kan isaan taasisanidha. Kaayyoowwan kanaafidha qulqullichi Phaawulos ergaa kana kan barreesse jechuudha. Qabiyyee ergichaa yaa'u ergaan kun boqonnaawwan 6dha kan qabu gara Galaatiyaatti qulqullichi Phaawulos kan barreesse salphisnee akka nuuf galutti bakka 3tti qoonnee ilaaluu ni dandeenya. Kan jalqaba boqonnaa 1-2 kan jirudha. Phaawulos barsiisota sobduu mormaa waa'ee mataasaa kan itti ibsedha. Maalidhaa? Barsiisonni sobaa kun jalqaba soma Phaawulos irrattidha kan isaan ka'an. Maal jechuudha? Inni koo hin baranne akka duuka buutaa Kiristoos duukaa yoo barsiisaa isaa eegaa ture isaan duukaa akka taa'e hin baranne. Erga inni ol ba'ee erga inni darbee booda yaa ol ba'uu isaan amananii erga inni darbee booda duuka buutarraa barates hin barsiisaa jechuudhaan kaasu. Innaa karaa kan qulqullichi Phaawulos dursee barumsa isaanii dhaggeeffachuu kan qabne.
kan nuti isin barsiisne waa'ee Kiristoos kan sitti himnerraatii barumsa addaa tokko fidee kan sitti dubbatu jiraate hin dhaga'ina jechuudhaan. Dursee barsiisa waan ta'eef qulqulluun Phaawulos sanarraa adda kan ta'e waa tokko dhagna qabannaa godhanii barsiifataman barbaadanii inni kun hundumtuu kan tuudha. Waa tokko faayidaa hin qabu. Waan tokko jechuudha faayidaa hin qabaatu. Kanaafuu kan isin barsiisne Iyyasuus Kiristoosiin fayyina argattaniittu. Kana booda amantiidhaan fayyitu kan jedhu isa kanarraa kan hafee barsiifata adda addaa isaan isinitti dubbatan kana maaliin godhina hin fudhatinaa hin dhaga'inaa jechuudhaan erga ibsee booda waa'ee mataasaa immoo isaaniif ibseera. Qulqulluun Phaawulos waa'ee mataasaa kan barreesse ba'uunata ol of qabummaa miti. Hawaariyaa ta'uusaa kan dubbateedhaaf waa'ee isaa kan barreesse ol of qabummaa osoo hin taane namoota kanaaf yaaduufaafidha. Qulqulluu Phaawulos akka isaatti gad of qabaa kan ta'e kitaaba qulqulluu keessatti bakka guddaatti kanneen waamaman keessaa qulqulluun Phaawulos tokkodha. Maaliin gad of qabummaadhaan jechuudha. Gad of qabummaadhaan mataa isaa dhoskuutiin baay'ee beekama. Garuu fayyina namoota kanaadhaaf jecha isaan isinitti qabachuudhaaf jecha waa'ee maalisaa waa'ee akkamitti akka hawaate akka ta'e dubbateera. Inni ofuma isaatti dursee maal ture? Gosootuma warrumayyuu Farisaawiyaan jedhama sana keessaa tokko ture ofuma isaa jechuudha. Booda garuu Waaqayyo ofuma isaatii gooftaan keenyaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gara Damaasqoo ta'uu qulqullichi Phaawulos deemaa jiru karumattidha kan inni waammate gara qulqullummaatti fidee kana booda qulqullichi Phaawulos barachuudhaaf gara Yerusaalemitti hin baane. Ingirii Yerusaalem turan qulqulluun Phexros fa'a. Silaa kan barsuu qaban isaan ture. Garuu isaan irraa hin baranne inni qulqullichi Phaawulos kan nama dinqisu. Kallattii maan isuma gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos isaaf ibsee isa barsiisee xumureenya. Kallattii maan achuma irraa Damaasqootti barsiisee Arabiyaa deemee Arabiyaatti waggoota 3 ture. Kana booda gara Damaasqoo deebi'ee achitti barsaa ture gara Yerusaalem deebi'ee kana godhe malee kal'ee irraa hin baranne. Hawaariyaa jechuudhaan kan muudes isuma Waaqayyoodha malee namarraatu miti. Booda isaanii dhufee garuu kabajaan 12 duukaa lakkaa'ame 13ffaa ta'eera. Kana bal'inaan kan inni tokkoffaaf lammaffaatti barsiise. Boqonnaa 3-4ffaa gaafa ilaallu immoo waa'ee oriitiidhaaf waa'ee Kiristoosidha. Oriitii hin kaasu jalqaba. Itaan immoo fayyina Kiristoosiin dhufe ni kaasa. Oriitiidhaan fayyuun akka hin danda'amne salphaadhumatti. Ingirii ergaawwan qulqulluu Phaawulos keessatti oriitiidhaan fayyuun hin danda'amu gaafa jedhamu seerri isin hin fayyisu gaafa jedhu sirriitti hubachuu kan qabnu qulqullichi Phaawulos kana kan jechaa jiru kallattii maal wantoota muraasaafidha. Isaan kamidhaa tokko dhagna qabannaa. Lammaffaa barsiifata Yihuudootaadha. Maaliidhaaf yeroo sana baay'ee rakkisoo kan ta'an isaanidha. Ingirii barumsi tokko gaafa barsiifamu yookiin kitaabni tokko gaafa barraa'u baruma sana wanta jiru duukaadha kan wal fakkaatu. Amma bara 364 keessa dhibboota bara 330 keessa kitaaba barreeffama osoo ilaalleetu kallattii maan waa'ee waaqummaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoositti baay'atu. Maaliidhaaf bara sana Aariyoositti ka'e. Ittaansee dhufnee dabarree naannoo bara 380 keessa gaafa ilaallu kan barreeffama waa'ee Hafuura Qulqulluutti baay'atu. Maaliif Maqedooniyoos bara sana ka'e waan tureef gantuun jechuudha. Ittaansee naannoo bara 430 gaafa ilaallu immoo waa'ee namummaadhaaf waaqummaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos. Kiristoos sirri namas waaqas ta'uusaa jechuudha. Kaadhaa kan ka'e inni ilma Waaqayyoo ilma Dubroo Maariyaam. Dubroo Maariyaam haadha Waaqayyoo jedhamu dhimma kanatti bal'inaan kan barraa'edha. Maaliidhaaf bara sana mintaawee kan jedhu gooftaa keenyatti barumsi addaa waan dhufeedhaaf sana dhorkuudhaaf jecha abboonni keenya sana barreessu jechuudha. Innaa wanti barreeffamu baruma isaa fokkaataa salphaadhumatti. Baruma isaa fokkaatanna bara sana immoo jarreen kun Yihuudoonni bakka duuka boonni kun barsan hundumaa seenaniitu maal gochaa turanii kan isaan hin barsiisin wanta biraa barsiifata isaanii dhagna qabannaa. Kana gaasaan gad turan qulqullichi Phaawulos seerri isin hin fayyisu kan barreessu kallattii maal ilaallata? Dhagna qabannaadhaa fi barsiifata Yihuudootaadha. Malee hin hatiin hin sobiin hin ejjiin kan jedhame seera Musee miti. Ingirii namni mataan isaa oriitii keessa kan barreeffame. Maaliif seera ba'uu 20 laalaa. Abboomiiwwan kurnan tarreeffamanii 9 barreeffaman. Achumatti bichaa 9 barreeffamaniiru. Jaalalli immoo seera lootaatti barreeffameera. Innaa qulqulluun Phaawulos kun isin hin fayyisu kana raawwatinaa jedha osoo hin taane dhagna qabannaadhaaf maalidhaa? Barsiifata Yihuudootaadha. Isaan waa'ee kana seenanii wanta barsan jechuudha. Ergaawwan isaa gaafa dubbistan kana sirriitti hubadhaa. Kan inni seera jechuudhaan kan inni kaasu malee kan biraa miti. Innaa oriitiin isin hin fayyisne kan jedhu inni kun hundumtuu waa tokko waan isin fide hin qabu. Dhagna qabannaan keessanis barsiifanni keessanis waa tokko kan fide hin qabu. Ittiyyuu Abrahaamiidhaaf Waaqayyo yeroo waan daggalmaan jedheera alagoonni
sanyii keedhaan ni eebbifamu yookiin ni fayyu jedhamee barreeffameera. Inni kun sanyii keedhaaf kan jedhame sanyii Abrahaam kan ta'edha Iyyasuus Kiristoosidha. Innaa Yihuudoonni hunduu kan fayyadamudha Iyyasuus Kiristoosin malee seera sana maal dhagna qabannaadhaaf barsiifata keessaniin miti kan isaan fayyan. Isinis mataan keessan kaffatan sanaan miti. Namni kan fayyu maalidha? Sanyii Abrahaam kan ta'e Iyyasuus Kiristoosidha. Innaa kana beekeetu dursee Abrahaamiif wangeela lallabachuudhaan barreessa laala. Wangeela jechuun kakuu wangeelli kan dhufe Abrahaam booda waggaa 1800 isaa olii boodadha. Inni garuu maal jedha? Kana beekee dursee Waaqayyo Abrahaamiif maal godhe? Wangeela lallabeef. Namni kan fayyu Ahzaabonnis warreen kaanis kanaan waan ta'eef jechuudha. Innaa kana kaasuudhaan waa'ee gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos bal'inaan barreesse. Sirriima fayyinni kan dhufe isaaniidha. Dubbii fayyinaa inni gooftaan keenya raawwate namni isatti amanuudhaan amantii isaadhaan kan fayyudha malee isaas hin jettan kanaan miti kan fayyudha. Amantiidhaan ni fayya gaafa jedhu qulqulluun Phaawulos Kiristoositti amanuu qofa qabaadhaa miti. Dursee amanuudha. Isaa booda immoo asuma irratti dubbateera wanta biraa jechuudha. Namni amanuu qofaadhaanis immoo kan fayyu miti. Garuu dursee maalidha? Seera oriitii karaa wal bira qabanii gaafa ilaalamu namni dhagna qabannaadhaan yookiin barsiifata Yihuudootaa eeguudhaan osoo hin taane Kiristoositti amanuutiin amantiitti maal ta'a? Fayyaadha. Sitti kan hiikamu jechuudha. Tokkonadha. Erga sanaa booda hoo kan jedhu immoo seeronni adda addaa ni jiru. Eegamus jireenya kiristaanummaadhaan kan inni eegaman jechuudha. Inni immoo asumatti tumseeran iyyuu. Kana booda maal jedhetaan xaawwatii irraa immoo of eeggadhaa. Ilaala. Kiristoositti argamtanii booda bakka xaawwatiin ejjetinaa. Wanta xaawwatiin isin agarsiisu hundumaa hin raawwatinaa. Xaawwatii irraa takkaa deebitanii itti hin deebiinaa kan jedhu immoo isaaniif ibseera jechuudha. Innaa Kiristoositti amanii kan fayyan qofa ta'uu osoo hin taane erga Kiristoositti amanii booda immoo wantoonni raawwataman itti amanis ni jiru. 5-6 ibseera. 5ffaatti fakkeenyaaf jalqaba amantiidhaan fayyuudha. Namni kan fayyu amantiidhaanidha. Waa'ee Abrahaam kaasee Abrahaam ammane ጽድቁንም ተቆጠረለት jechuudha boqonnaa irratti kaaseera. Abrahaam ni amane. Amantiin isaa kun immoo qajeelummaa fayyina ta'ee lakkaa'ameef jechuudhaan dubbata. Engidiህ amantiidhaan jechuun waaqeetti amanuu isaadha. Yeroo sanas maal tureera bara Abrahaam sana guutummaan xaawwatiidha kan waaqessan. Abrahaam engidiህ urka raadiyoonitti yeroo dhalatu guutummaan isaaniitti xaawwatii waaqessu. Kana booda Abrahaam kan jalqabaa waaqeetti amanuudha. Waaqeetti amanee amanummaan isaa kun immoo akka qajeelummaa ta'e lakkaa'ameef. Erga sanaa booda biyya isaa gadhiisee bahuudhaan immoo hojiidhaan agarsiiseera. Malee amantiin callisanii dubbachuu qofa miti. Erga sanaa booda firiiwwan fooniidhaaf hafuuraatti taanee kaasa yookiin kaasatti ilaala boqonnaa 5ffaarratti. Erga amantanii booda callisanii immoo dhuguudhaan machaa'uudhaan dhuguu osoo hin taane machaa'uudhaan kan biraa machaa'uudhaan walii keessa wal loluudhaan wal hamachuudhaan wanta adda addaa kan goota yoo ta'e inni kun fedha foonii jedhama. Warreen kana raawwatan hundumtumaan isaanii mootummaa Waaqayyootti galuu hin danda'an jechuudhaan immoo iyyuu Kiristoositti amantii mataasaa isaan kana raawwachuu qabdaa jechuudhaan immoo tuufee kaa'aa jira. Firiiwwan hafuuraas immoo jaalala, gad of qabummaa, walii ofiitii wanta gaarii waliif yaaduu jechuudhaan tarreesseera. Firiiwwan amantii dabalee 8 kaa'eera. Obsa, jaalala. 8 kaa'eera. Isaan kana jiraachuun isaan kan deddeebiin immoo akka irra jiraatu ibseera jechuudha. Innaa walumaa galatti waa'ee qulqulluu Phaawulos ergaawwan isaa bara sana keessa wantoota jiraatan duukarra wanta wal qabatuudhaaf keessumattuu Yihuudoonni wanta hamaa raawwachaa waan tureedhaaf isaan kana irraatii kiristaanota eeguudhaaf jecha barreeffaman barreessuudha. Innaa haala kanaatiin ifaa jechuudha. Beetalee waa'ee amantiidhaaf waa'ee seeraa kan jedhu asirratti hubachuu kan nu barbaachisu. Seera kan jedhamee bakkamtu seeraan fayyuu hin danda'u kan jedhu dhagna qabannaadhaa fi barsiifata Yihuudootaadha. Kanarraa kan hafe amantii kan jedhamu Kiristoositti amanuudhaan isa booda hojiiwwan gaarii raawwachuu kanadha qulqullichi Phaawulos kan barreessu. Walumaa galatti ergaan isaa gara Galaatiyaatti erge kana fakkaata. Itti aanee kan jiru Efesoon kutaa nutti qabannee kan dhiyaannu kan ta'u. Har'aaf asumatti nu haa ga'u abbaa sagalee kanaa kan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaa itti aanu hanga deebi'utti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.